ganda keenya bargisee nama dhukku kana dhukku maali anu si da maal godhe nyaata ganda keenyatti gisee nama dhukku asiira nama bitanii maaraan fidi kunillee dawaa keeti uladhu kaaga ni tolaami ni fayyadam dalaal kanallee kunu daawwattoota keenya kunillee dawaadha namin nyaata inaafiti kireena daawwatan kutadhaa yella qaba giree jaalatti akkamisi kennina jennaan ijanna dibaayira bar la nyaadda tilamaan nyaadda bitaanii nyaaddu jira walii kennitanii asillee nyaaddu oromoo warra ongono Yusuf nyaataata tilamaan ati maa kutu didde maal fidaa ibsu didde kan oromoo warra inni rifeensa haalan qaban sodaadhahu inni moo inni abaa'uudha abaa'u beeytame wala adda bilisummaa oromoo as jira dhaaba isaanii ta'e Yusuf ati nama hundi mana keessa gize gurratti an akkamittiin as keessa rafa angana waa mala kee rafnaa khayriya wajjin bulillee akkamitti nama kana tigireedhaaf rifeensa adda bilisummaa minaamin maal falmatuuf biyya tana keessa jirtanii isin Egaa isin irraa rorroo maaliif sirraa rorroo dhoorgu jiran? kunu qabsoo tokko bar sana falmattan yeree inna warri ollaa keetii daawwattoota keenya am kun ofaa'u wayyooyte jirti amma mootu kalaas liina bira deebisuuf deema jechuudha. wallahi laa Yusuf hin deemu Nyaadhu nyaadhu liina bira maaliif nageessite ayyee nyaadhu nyaadhu kanaaf irraan tofaan kalaas nyaadhu ayyee nyaadhu waa'ee liina makaanatti hin deeynaan hin dhaqu liina bira qaalii waan asiin jedhe ni goota eenin godhe tigireetti ni heerumta neerum yoo tigireetti ni heerumin kalas liina bira si geessa Yusuf ani fedhu kalaas liina nyaadhu yaa kisiin taphadhe aan maal taate lesh nyaata deebistareeta ayyee tigiree kana kan jaalanne maal goota nyaatan anaan kennine isaan kennine laa afaan isaa irraa barachuufi bar itti haasa ayyee afaan tigirees itti haasa inni itti haasa qobatti natti haasa inni dilumayyuu yoo tigireen taaneo yotu maqaa tigiree irra kaa'u yoo tigiree miti yaada inni yoo tigireen taaneo yoo tigireen taane maaliif kana uffatare yoo oromoo ta'e oromoon isin yoo uffata harka hin agarreen oromoo irratti rifeensi siyyaatan kanaa takka hin agarre oromoo irratti rifeensa maali jaanana rifeensa faayo bishaan amma inni isin jedhe dhugi hin dhugu ayyuusuf bishaan tikireedhaan dhugu kun tikireedha laa kolooyitaa wantu uffataa bar biyya teenyattu tikireetu uffata aduuf taate faayo tikireedha bar Yusuf Laa, ammallee na dhaggeeffadhu. Laa. inna wallaachisaa hin dhugan bishaan maaliif tikireedha koofee kana jira ta'eeta Hee. waraana kee tokko godhe akkam waraana kee waraanni kiyya mee maal godhe feesal hin beekta waraana kee hin beektu feestala kaminnumadha feestalaa we feesal osoo hin taane feesal maqaa namaati feesalaa miti beekta la waraanaan qabdu ati waraana maal maaliif beekti waraana isii miti bara Darbaa isaa dhaggeeffadhu. duraanis sun faayo waraana maal itti godha abiyyiidhan nasee waraana qabda ajajjuu waraanaa turte akka jalmarra faa bosona keessa qabda waraan yoom akkas ta'an bosona turtee far bishaan dhugimee amma takka bosonan ta'e hin dhugu an bishaan tikiree naaf iddeen dhugu tigiree miti ati tikiree fi akkam jensa tikiree fi oromoo waliin fadhan hin jenne maarra tigiree mitiin tigireen afaan oromoo haasa'etti ni beeyti tikireen ammaan tane ni beeyti jaani laa hin beeku ati nama hunda nama beeyta tikiree ni Warra beeyta Oromiyaatti warra olii ni beeyta. beeyta warra gadii ni beeyta warra gadi amaara ni beeyta musliima ni beeyta maal amaara muslimni gargaara amaara jechuun saba faayo teenya hin beeku Kiristaana jedhi malee. anaan hin jeen kiristaani jechuun akkana masqala qabsan la akkam isa masqalli kun akkana eessatti Ayyaana agarsiisti bishaan malee masqala magaalaa ganti keenyaa keessa akkana achoo diima ayyaama bishaan dhuga hodhi bishaan kun amma dawaadha jedhi intini safaatiin sa'a illee dandeettii bishaan bishaan tikireedha akkamitti noo baafte Tikiree miti, bishaan qulqulluudhaati Yusuf kanaan obboleessa kiyya jee bira ta'u jira bishaan tikiree hunda noo baasa Suleeman Tigiree ta'e yaada jiran dhugu wallaan bishaan Baay'oo. tikireedhaan dhugan bishaan tikireedhaan dhugan rabbi qalbii si adeemsisu isin nama ergee baadhi isaa namni si gargaaru laal argeeffatu isin faa osoo alaan isin oromoodhaa miti oromoo warra lijoo tikiree fiddee dhuftee har'a bishaan dhugutan jettu dhufa maqaan isaa inni naayyee tigiree keessa tikiree moo eenyu maqaan kee tikiree Suleeman Suleymani
Sulaiman Oromoo warra oliitii keessa illee hin jiru Harargee keessa jira. Bakka Duubaa argina kaa. Sulaiman Oromoo warra olii keessa hin jiru. Oromoo warra olii keessa hin dhageenye. Ani Oromoo warra oliitti himti kaa Oromoo warra gadiitti bar. Tigireedha Oromoo warra oliitii miti. Oromoo warra olii Yuusufa. Kaa ani immoo Oromoo warra gadiitti waa. Tigireedhaati aboon hundi na bira kaasi dhiinyi nan dalugan Tigiree bira yoon taa'e. Na bira Ayyaa malugu bishaan malugu. Bishaan dhugi. Gana isa si fuudhu irraa bishaan dhugi. Wallahi narraa banni deema. Tigireen na kanita. Tigireen afaan Oromoo beekti. Afaan akka maasoiteen isaa isin Tigireen natti hime. Afaan Oromoo haasofna. Ani Tigiree hin jiru. Muuziqaa rakkiseen dhaqoo takan jaansa. Takan. Kaamee kaa. Kaamee kaa. Kun ni beeka Yusuf. Aboo bishaan qabara faata. Fanni sodaadha. Beeku deemsiin taphata. Wallahi hundaa ni beeka. Ammas waan jira. Dahan. La qottu ani deemu narraa banni wallahi. Laa oo bishaan dhugi ayyaa taphata. Barni sunni sodaadha Tigireedha. Tigiree miti. Oromoo warra lisoon keessattuu sodaadha ati fiddee gisi Tigiree jidduu na buute akkami. Laa Tigiree miti. Boodoo kama Maka itti mika. kama aanchiin aan joone natti. Innaa maal ammaa siin jaaree maqaa kee hin beekne. Aanchi naan jedhu dhagaa. Aanchi jechuun maal jechuun? Nama arrabsuudha gaa. Laa. Aanchi jechuun mucatte jechuun intalaa jechuudha. Kasiidha. Aanchi dhaqaadhaan hunda deetiin olee guyyaa tokko mucaan tokko naan jeegan ta'eenya. Maal godha ganda keessanii? Ingizeen ummaatti yaa shunkurtii bituuti. Magaalaa. Hora jedhu gam. Magaalaa keessa ni jiru Tigiroonni. Laa Tigireedhaa fi uummata waan akka masqalaa uffatu tokkoon arge. Tikan ni aluga ho. Tigiree maal gootaa miti? Paapayyaa Dura keessa. la dura alugu yoo inni deem beekaa dura akka inni tooteen dhugachuu booteen dhugu. Bishaan qulqulluudhaan si dhugi faayo. Rabbi qalbii keetti si adeemsisu. Hin fayyitaa bara. Haalaan dhugi. Basmaam jedha agarte. Tasmaani maal jechuudha? Bismillah jedhe. Astaghfirullah lazim. Ani dhugu khalaasa biraan ajijjiire basmaan jee dhugee. Yaa bismillah Yoo yaatiin itti jijjiirame yoo itti jijjiirame yoo. Laa aboo bismillah. Bismillah yaatiin dhuga. Amma amante kun olaan nagaa qabannu. Hin duune. Akkan taane. Kan iddoo anam atuun duune meeqa sirratti Gaafa fayyite bara kana caala nu kofalchiista kana caala bashannanta. Gaafa fayyite. Ayyoo akkam akka isaan jee dhuga. Eega. Bismillah jedhi dhugi. Fideemi. Akkuma inni jee dhugaare akka inni joo. La bismillah Bismillah jedhi. daawun joodii isa kan watti nugu. Bismillah jedhi dhugi. Dawaadha kun. Ayyee bismillah. Irraa hin numa qeem. La hiikuu wayyaa. Sirraa eegu fiti yoo fitte sirraa eega. Faayo. Ganatti kareen alugu. Laa. Irraa eegamnaa yoo jijjiiramte hin Laa beeknu. dhugi ani yaatiin jira. Barsiif dawaadha bara. Yusuf. Haa. Irraa hiiknee jennaa yoo jijjiiramte hin beeknu dhiisi. Laa aboo irraa hin haa. Ammaaf hin hiiknudha. Amma narraa hiike. Haraama. Tikiree kanaan na biraa haasi jee. Narraa hiike. Ala. Silolti irraa eegamnaan silolti immoo Yusuf deebite. Tigiree afaan Oromoo sabbeetti faayo. Isin Yusuftu barsiise. Maal ani Yusuf barsiisa nama maali? yaa ani mana barumsaa qaba. Mana barumsaa qabaatu baattu maaliif hidda kanaati? Bara Oromoodha kun kenna isaan. An takkaatu nagarre kanas. Ka abbeeraa kiyyaate. Oromoo oliitiin illee. Anaaf Yusuf obboleewwanii bar firaa bar. Eessa wal fakkaata? Boo namni si gargaaru si jecha fa'aa bar namni kun si jecha yuutuuba gurgure. Mucaan kun agartee miti nama si jecha yuutuuba gurgurate. Gurgureetiin si jecha yuutuuba gurgure dawaa si fidee. Huccuu firraa baasee gurguraa duuba. Huccuu akkamii firraa baasee yuutuuba jechuun maali yaa rabbii? Deema boo muudiin qabataniiti yuutuuba ni beeku. Hin beeku boo yuutuuba eessatti hin beeku akkamii yuutuubni? Yuutuuba jechuun bara waan viidiyoo irra gadhiisani. Haa maa kana naan jettee natti nim turee huccuu seeraan qofa isaa gurguratee. Jechuun laa yuutuuba maan beektu. Hin beeku. Laa. Yuutuubni kaamisila. Viidiyoo ka muuziqaa irra laaltu. Ka muuziqaa ka viidiyoo sanni san gurgure. Ani yoomin argante keenya telefoona akkanaa santu jira. Akkana san. Amma sirraa hiikame. Akkana gurgure. Laal na dhageeffadhu. Takatakaan fayyadamta dabaa kaan illee sii fida. Laf. Anti kiree wajjin ni naasoote. Ayyaa isaa mee dhiisi hime. Haasa hime ayyaa hojjetu. Bakka itti kireen irraa dhufee hin qaabadduti. Si. Eessaa dhufte? Anima. Ati eessaa dhuftee maaliif Oromoo rolii keessaa goote? Ani Itoophiyaa hin dhufe. Itoophiyaan eessa sila? Mayyaanis. Oromiyaa beektaa? Harargee beektise. Harargee fi warra olii beektaa. Asattan olamaa qofa beektaati. Waay Itoophiyaa. Asii maal jenniin aggise akkasii? Yemen. Biyya Arabaa.
Ani ni ka jibdanu ka yaman juro fin biya ko ganna ba sa men illa. Ma kuno ta ka ra argun de nagar tuma. Ochral. Mal jani. Maskota ni le ta jani. Maskot ra achral te argun nagar tuma ta adi. Yusuf amman ta bishan duge miti biya faranji sanin da ko fada. La gana dange. Ni faranji. Yang gadi ba. Faranji mi ter kun araba. Araba ya. Beitu nu ras kirati. Faranji na la kana jirti barar ke khale do ani. La araba jadi. Araba kun ni. Araba mbedo. Dima dabar. Mara aranu di adi di. Niyo ta ka kana reference dira kana sindati dim to narkiya. Gudda mati ko. Tikko Guddo ni ndem do biye kanatti. male. Doru gada. Ijjibatani tin deema. Muslima jirtara. Shidan ni har majaran doste tin shara demo feta. Warra ko ka amma do sedden dimina. Sida barsan. To bai. Ummanni qawwe fa qawwe ben qawwe ni betami. Qawwe le fanni fatani ti Ta yaa. kasi dukkatu sammo. Namni Ani guutu soda gadi Amma dawa si video du fa dawa. akam goda da ni fayyadanda. amman dunya sa da wana Seyni ma sinjere beta. Dawalle saati rinde barsi yero. Yusuf natta mun rawsat. Tigre na tasun jennam. Ina manon tikre ne sadu feo baka inni radu feo mpiyo ko. Ani ciro da. Ati mali birade sa gofare. Ani inni no jinjira tabar. Amma mali finar ginduba. Anan duro. Inni khadukku bujetan sani. Bakka ta de metre. Me asira namni sigise so dukku sibite mana fidin. Asira feta fayo. Asira feda. Gande khenya bargise nama dukku. Kana du kumali anu si fi da mal ko. Yusuf? Wanyata. Nya gande khenya tigise nama dukku asira La nama fitani ma ram kunile fidin. dawa kete. Ulat na. Ulat do ka. Ni tolami. Ni fayyadam dalal kanalle. Kunu dawa ta kenya kunile dawa da. Wat. Aminyat. Ina fitikirina dota. Tada yalla. Ay. Qaba. Gire jarat da kam si kenni na jenna. Ijanna di bayar bar. Ha? La nyada tin tilaman nyada. Bitani nyadu jira. Wali kenni tani. Atille nyadu. Oromo warra. Angono Yusuf nyata. tilaman. Ati ma kutu didde. Mal fi da yusuf didde. An oromo warra in defense alan kaman so da daw. Inni mo. Inni abaw da. Abaw beta. Wala da bisuma romo. Ajira. Da ba sani te. Yusuf atana mundu mana kaisa gize gurat ana kamitin nas kaisa rab. Angana Ma mala ke na ba. khairiya wajin bululle kamiti nama kana tigre da fi reference adbulu suma mina min mal falmatu biyadana kaisa jirtani usin. Ada ka sini raro mal sira roro dor gujiran. Kunu qabso tokko ba. Sama falmatan yere. Inna Narage warri ollaa keeti. daawwattoota keenya am kun ofaa wayyoyte jirti amma mootu kalaas liina bira deebisuuf deema jechuudha. Wallahi La yusuf inde. La nyaadhu nyaadhu Lina bira malif nageessiti. ayyee nyaadhu 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 kanaaf irraan tofaan. kalaas nyaadhu ayyee nyaadhu nyaadhu Waa'ee liina makaanatti hin deebinan hin dhaqu liina bira. qaalii waan asiin jedhe ni goota Yeen hin godhe. tigireetti ni heerumta Neerum. yoo tigireetti ni heerumin kalaas liina bira si geessa. Yusuf ani fedhu kalaas liina. Nyaadhu yaa kisiin taphadhe aan maal taate. Lees nyaata deebistare. Ayyee tigiree kana kan jaalanne maal goota nyaata anaan kennine isaan kennine. Laa afaan isaa irraa barachuufi bar. Itti haasa'e ayyee afaan tigireessi itti haasa'e inni itti haasa'e. Qobatti natti haasa. Inni lumayyuu yoo tigireen taane hoo. Yoo maqaa tigiree irra kaa'e. Yoo Tigiree miti yaada inni yoo tigireen taane hoo. Yoo tigireen taane maaliif kana uffatare? Yoo oromoo ta'e yoo. Oromoon isin yoo uffata harkan. Hin agarreen Oromoo irratti. Rifeensi siyyaatan kanaa takka hin agarre Oromoo irratti. Rifeensa maali jaalala rifeensuma kennan deemu jira. Kana maatii yaatan hin jenne bar ati narra ni qaba bar inni ani hin qabu hanga isaa kanaa. Hanga saabu. Inni asiin akka dhala kana gad deebisee atilleen akkanaa oloo tufte atoo maaltu sirraafu. Rifeensa keenya bilisoomnee jiraachuu barbaanna barnu. Rifeensi keenya bilisoomuu qaba. Maal beeta? Rifeensi jechuudha. Rifeensi Oromoodha. Mattaawaqa isaati beeke. Mustaaqa